السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتا من تبراتي فشمار كفوني جرى جرتو بك جرتي نجين ربي سبحانه جرات وأنا قاكوتي كده ربي بقى جراتني أكسبس وروني لايك وتشاجرتني سبسكرايب وتشاجرتني يدوتو قالته ما قالني كيسن بنسما تو باي سنجال لا باي سنكبجا كنت بكيسن يبقى جرتي فيانا قاتا سنين جم بربادا أني آتي كيسني hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja ulfaadha warroonni koomentii barreessitanii warroonni laayikii gootanii warroonni laayikii goones koomentiin barreessinis viidiyoo koo daawwattanii hedduu tokko galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo ijoollee ani waa'ee isa dura dubbadhu dhufee deebiin isinii deebisa yeroo hundumaa isiniif hin deebisa isiniif hin galu malee jechuudha. Yuutuubii nuu banii yuutuubii akkamitti banatu naan jettanii lakkoofsa keessanii qubee afaan oromootiin naa barreessaa viidiyoo jira. Videoon Abdullaah illee jira, videoon Dalagellee hin jira jechuudha. Akkaataatti viidiyoo tolchanii, akkaataatti reakshinii hojjetanii, akkaataatti yuutuubii banatanii waraabee yuutuubii biraarratti gadhiisee jira jechuudha. Isallee fuudhee sheerii isinii gochuu hin danda'a. Sanarraan iyyuu immoo yeroo tokko gaaffii qabdanis waan isin rakkisus na gaafachuu hin dandeessu. Haga beeku isinii deebisa, haga hin danda'u isiniif deebisa jechuudha. Hagas mara beeka osoo hin taane warroota narra hin beeknetu immoo jiraachuuf mala waan ta'eef kanaaf jennaan isin agarsiisuudhaaf qophiidha oma rakkoon hin jiru jechuudha. Ijoollee baay'ee barsiisaa ture, ijoollee baay'ee agarsiisaa ture, ijoollee baay'eedhaaf yuutuubii banaa ture. Hundi isaaniiyyuu hin beeku kan yuutuubii sirreessuufis baay'eedha. Seera yuutuubii minaamina guutu ijoollee baay'ee jira jechuudha. Kanaaf jennaan isiniif sirreessa. Isiniif illee bana. Yuutuubii banadhaati itti fayyadamaa. Maaliif jennaan yuutuubiin bareedduudha. Namni yuutuubii qabu nama suuqii qabu wayitii namuma suuqii guddaa wayii qabu beektu miti akkasii jechuudha. Yuutuubiin baay'ee nama fayyada. Akka waa tiktookii fa'aa miti. Akka bakka appilikeeshonota adda addaa miti yuutuubiin baay'ee tokko bareedduudha isin fayyada. Amma nama jala deemtanii namni waan gaariis dubbatu, waan badaas dubbatu, waan sobaas dubbatu, waan dhugaas dubbatu jechuudha. Isin immoo dandeettii qabaattanii irratti hojjechuu dandeessu waan ta'eef kanaaf jennaan dandeettii qabaattanii qabaattuu baattanis akka koo giddillishii deemaa yetaan baatu. Malabbashee yetaan tokko taa'ee tokko nyaatu ila tokko nyaatee bulee tokko agabuun bulu. Ani dandeettiin qabu, ani beekumsaan qabu, ani walaloo dhiyeessuun beeku, ani diraamaa dhiyeessuun beeku, ani yaada adda addaa dubbachuun beeku jettaniiti gola keessan taa'inaati yeroo keessan silkii janajjanuu misinjerii iimoo telegiraamii kana kanaan silkii keessan hin gubinaati faayidaan qabdu janajjanaa dhiirri bara si'anaa si goyyoomsiti gantuudha. Kanaaf jennaani dalagadhuuti yooti maallaqa qabaattee daftee dalagattee biyya keetti galtee isa maal kana fakkaatu dhiira isa bareedaa isatti hawwitutu si fuudhaa jechuudha. Kanaaf iyyuu hin goyyoominaati. Yerootti hojii madaamii keessanii fixxanii boqonnaan qabdu miti maa ani kunoo waggaa meeqa waggaa 6 mana kana keessa hojjeta. Otoon boqonnaa ba'uuf mirga qabu jechuudha. Boqonnaan ba'u raftiin beektuuti ijaazaa seedhan isan ba'uwan obbolaanan qabaas keessaa waggaa 6 kunoo ergi wal argine dhaga'anii ilaalu. Maaliif jennaan ani mandararra jooruun dhufne mana namaa dhaqee nama dubbisa mana eebeluun naqa mana riyaa kiyyaan naqa mana obboleettii kiyyaan naqa jedhee biyyaan baane birriif hin biyyaa ba'e. Kanaaf jedhee kaayyoon qabadhe sana bakkaan ga'uuf jedhee gaafa namni biddeen gaarii nyaatee gaafa namni daabboo gaarii gaafa namni keekii gaarii tolfatee natti ergu nuti kana godhanne nuti boqqolloo nyaanne nuti raafuu nyaanne nu kana godhanne naan jedhee natti ergu. Ani ruuzii makoo abbuuqa nan ajjeesin yoo na furdise haa furdisu. Furdinni gaafan biyya galee jabboota duukaa fiige oolota duukaa fiige narraa bu'a furdinni. Kanaaf ruuzii makoo itti gadaraa hindu'inii nyaachaa waggaa 6 guutuu dalagadhe mana tokkicha keessa sanamni jaazaa ji'aan ba'ee birrii laxat ji'aan baanii birrii balleessanii deemanii ani jaazaan ba'u. Waggaa 6 guutuu kun mana tokkicha taa'ee dalagadhe madaamii makootii wajjin jaartittii kootii wajjin wal gubaa ruuzii koo abbuuqaa jechuun nyaadhaa dhugaa amma jirtanitti
namni nyaatee dhuguu hin dadhabu dhukkubsatu hin dhukkubsanne ergiin biyya kana dhufe nan dhukkubne mataan na dhukkubaa isayyuu silkii ilaaluudha silkii silkii sadii kuna sadansaa baneen baadde deema tokko ittiin waraabaa laaptooppiin hin jira yuutuubii ijoollee asirreessuu ofii kiyyaa asirreeffachuu kanatti mataan na dhukkuba malee dhukkuba tokko hin qabu alhamdulillah rabbil alamin dalagachaan jira yuutuubii koo galgala nan dalaga galgala sa'aatii 9 walakkaa suubii sa'aatii 10 walakkaa suubii salaateen rafa ganama immoo akka Itoophiyaatti sa'aatii 1 walakkaatti hin ka'a silkiin na kaasa asii gaafan ga'ugaa yettaabbaatuun isinan fiiga mana keessa fiigee hojii koo xuxxufuradhacha deebi'ee immoo silkii irra ta'a dalagadhaa hojii yeroo keessan hin gubinaa dhugaa rabbi yeroo keessan hin gubinaa yerooni ishee mamma dabarte daqiiqaan ammaa haasa'u kun hin kutte bakka hin dabarte dhugaa rabbi maaltu na rakkisee ana maaltu akkana na godhe dhibban jiraadhaay maalin ta'an jedhe indeessaa miti mucaa keessiif haa ta'u lafa dadhabe amma humna qabdutti yoo fayyaa dhabanuun taa'u yoo dullooman iyyuu immoo teessa amma yeroo itti humna qabdu kanatti yeroo itti fayyaa qabdu kanatti mukaaf jirmatti yoo dhagaa cabsuun ta'e iyyuu cabsi yaaddu ani durimee osoo yuutuubii kanan baratini kaampaanii tiyaansii keessan ture kaampaanii tiyaansii keessa waggaa 2 hojjedhe liidera 7ffaan ture badhaasarra geessinaan jeenna sobanii ijoollee baay'ee ijoollee nama 10 wayin galmeesse birrii galmaa boonesii bichaa 3,000 bichaa naa kaffalanii aaree keessaa ba'e kaampaanii tiyaansii warroota Keeniyaarraa Suudaanirraa hojjetanii jechuudha. Isaanii jimbiisii ta'aa ture yeroo koo gubaa ture. Waggaa 2 guutuun gubee isaan keessatti hedduu tokko aare. Asii yuutuubii dhufee banadhee bakka yerootiin kaampaanicha dhaabee wayineen jedhe ka'attamuun ta'aa ani bakka hojii madaamii kana qofa hojjedhaa. Utuu bakka fooqiidhaaf gajjallaadhaaf gararraa osoo naaf kennanii jedhe osoo naaf kennanii gubbaaf gajjallaarraa hojjedhe halkanii guyyaa hojjedhe jijjiiramee galeen jedhe dhugaa rabbii maaliif birriin barbaada waan ta'eef raafuun barbaadu waan ta'eef jechuudha. Saniin booddee akkuma tasa baqa yuutuubii banadhee yuutuubii naannoo ji'a 3 akkas sa'aatii guuttachuu minaamina jira piroosesii xumuruu jira bakka guuttadhee ergasii yuutuubii qorra maallaqa ji'a garasii garanaa yuutuubii bane dandeettiin qabu beekumsaan qabu. Dhugaa rabbiin isin jedhe beekumsa dandeetti namni diraamaa faada hojjeta namni dandeetti adda addaa annamuma jala deemee funaannadhee hojjedha birrii dabar nama narrabsu bakka hojjetadhee jiraachuu of jiraachisu mucaa koo jiraachisu haadha koo jiraachisu kanan na gammachiisa bakka dhugaa rabbii rakkataa yoo rakkate gargaaru kanatu na gammachiisa kanaafuu yeroo keessan gubna banadhaa yuutuubii dhugaa rabbiin isin jedhe yuutuubii banadhaa yuutuubiin qalbii miti bakka suuqii amma magaazina guddaa tokko qaba yoo jette bakka yuutuubii qabdaa jechuudha dhugaa rabbii waan hin taane irratti gadi dhiisini viidiyoo namaan fayyadamini riyaakshinii yoo goote daqiiqaa tokko yoo nayyamu sekoondii 16 qofa ayyama yuutuubiin jechuudha. Seera isaa eeggattee jennaan sirriitti sii kaffala dhugaa rabbii seera isaa eeggatte taanaan sirriitti sii kaffalaa jechuudha. Kanaafuu jennaani anamma yuutuubiin 2 wal faana naa dabe. Ergaan viidiyoo kana waraabee raawwadhee oduu kan biraa dhagee Sumayyaan yoo Sa'idoon paaspoortii Sumayyaa kennuu didee dirqama Yamanii deemuun qaba jettee Sa'idoon hagammaatti akkuma isin argaa jirtan Yamanii keessa jira jechuudha. Paaspoortii hin kennu taanaan aanaa jettee mucayyoon kun miidhaa keessa waan hin gallee fi Yamaniin deemuu qabaa jettee dhanii namarraan nagee. Hundaafuu rabbi alaaffisuu malee Sa'idoon har'aa mucayyoo tokko fidee gargaara minaamina jedhee Sumayyaan isaa baay'ee aarte maaliif moodii nutti qabatee jetteedhanii egaa akkuma beekamu nan iyyaafadha waan ta'eef hundaafuu rabbi alaaffisuu fi du'aa godhaaf isiniin jechuu barbaada. Illee akkatti ammas illee ijoolleen biraan haftu waan ta'eef salaamiin kan dhaxxee fi akka isheen hin joorreedhaaf waan ta'eef du'aa godhaaf isiniin jechuun barbaada. Akkasii viidiyoo baay'ee isinittiin dheeressuu waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma yoo isinitti tole laayikii godhaa isiniin jechuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa bakka jirtanitti fayyaa nagaa ta'a hundumti keessan iyyuu.